Makarang meeqaan jechuudha. Mataan kiyya har'a yoo xiqqaate jajaata. Yaa kaaksii ergiin galee maa jajaa bichaamu. An kaaksii galee beeku jechuudha. Tokko kunda hindura. Listu tokko kunda hindura kanan kaaksii galee. Innaa sana dura jechuudha. Garuu ulfatee innaan jiru iyyuu kaaksii seenuu hin danda'u. Sababni isaa lafti naan mara dhugaa waaqa. Yeroo ulfaatu. Maamala laala haa jedhin ka. Haa jedhin. Erga kakun alatti an kaaksii galee beeku isin jedha. Har'a garuu bakka. Thank you beekaa jechuun barbaada. Beekaa isaa galatoon dhugaa waaqa. Mana dubartootaa keessa taa'ee. Na beekaa mana dubartootaa keessa taa'ee kakuu naa baataa oole dhugaa waaqa isin jedha. Na akkasitti har'a bakka. Hojjetadhee isin jedha. Hayyee ijoollee keenyaa jirtu. Nagaan isiniif haa ta'u. Kabajamoo maamiltoota keenya kakuu fi beekaa akkuma argaa jirtan jechuudha. Kakuun baay'ee tokko gammadee jirti. Na beekaa wajjin mana miidhagina dubartoota deemaa irra jechuudha. Beekaan kakuu qabeen immoo mataan sirreeffadhaa jedhee deemaa jira dhugaa dubbachuudhaaf. Mucaa fuudhee yeroo baay'ee deemuu hin dandeenye. Gaaf tokko illee mucaa mabaadhoo hojjechiifachuuf deemnan innoo akaaksiin jedhani kaaksiin inni keessa ta'an suni mucaatti waan ho'uuf hin danda'amu naan jedhani na deebisanii. Har'a garuu bakka beekaan faana wal'aansoo wal qabaa jechuudha. Maaliif eessuma ta'eere kana argan gooneeti jedhaanis jigeenya ilaallaa maalumaaf uste.
jira. Cabaatee jira. Jechuudha. Sa'aatii meeqa sa'aatii tokko ol kaaksii keessa ta'e keessaa waa jechuudha. Amma kan hundumaa beekaan baataa oole mucaa. Fidii bakka hamma sin gargaara. Baadhee mana ofirraa hiiksisa malee baay'ee na gube. Mucaan isin rakkattee rakkistee kakuu hayi jedhi. Hayi jedhi kakuu hayi jedhi. Hayi jedhi. Hayi jettee dari mama. Mana rifeensa dubartii miidhaginaa ufnee mana keenyatti galleerra jechuudha. Har'a beekaani sila akka seeraatti dhiirri koo mana dubartii miidhaginaa keessa jechuun seenu jedhama garuu yaa rakkoommoon qabu. Beekaanti naa rakkatee kakuu naa baataa oole kunoo rifeensa kiyya akkuma argaa jirtan jechuudha. Hojjetadheen rifeensiniin jedha dhugaa waaqa. Erga kakuun dhalattee hojjetadheen beeku. Isa durayyuu an ergi kakuu garatti baadhe ji'a sadi ergi darbee kaaksii keessan seenne akka kanaa jechuudha. Dhaachuun an dhaadha garuu akka kana kaaksii keessan seenu. Baay'ee yeroo xinnoo ishee natti ho'u lafti naan mara dhugaa konkolaataadha yeroo deemullee natti xinnoo ishee ho'ina. Lafannaa mara olfaana jechuu barbaada kanaaf kaaksiin immoo baay'ee ho'aa sayyuu sa'aatii tokko kan daqiiqaa 45 keessa taa'an waan ta'eef hin dandeenye. Amma garuu waggaa tokko ergi darbee har'a. Thank you beekaa jechuun barbaada. Beekaa argaartu. Kakuu faana naa rakkachaa olee baataa olee maal jechaa olee har'a fataa dheeraa jechuudha. Har'a dubartiin ta'e rifeensa nan hojjetadhe fataa nan jedhe torbee booda immoo nan dhaadhaa jechuudha. Kanuma jechuudha. Dhaachuun illee baay'ee salphaadha. Akka kanaan ulfaatu. Innaa ijoollee keenya kana fakkaata siniin jedhaa rafata zanaa jedheen jira. Obboleessi yoomiif illee kan nama hanga gargaarre siniin jira. Akka kanaan. Galleerraa naa waan jettu qabdaare beeka. Wanti jedhamu haasaa meeraa waan hin jedhu qabu. Waan jedhu qabu beeka. Bakkaama waan jedhu qabu anumtuu nan xumuraaf jechuudha. Maal jechuun barbaade ture. Kanaaf dhugaa dubbachuuf garuu rifeensi kiyyaa isa duraanii sanarra amma wayyadha. Isa duraarra amma ergi qibaatii garaagaraa sana fayyadamee wayyaa. Yeroo tokko yaadattu yoo ta'e yeroo illee shaaneen jirtu tokko waan akkanaa hojjetadheera akkas miti ture. Erga sanaati qibaatii sana hundaan qibaatii sana argitaniittu ergasitti kan qibaatii sana fayyadamuu jalqabe. Amma garuu gaariidha. Rakkoon maali seetani amma yerootti osoo hojjetatteeti seeraan si deebi'anaan jedhan jarrillee jechuudha. Warri mana rifeensaallee yerootti yoo xiqqaate guyyaa 15 osoo dhaattee kaaksiifaa seentee akkana ta'e fuuldurri isaallee sirra ta'a. Amma garuu 0 dimmiriidhaan aan jedhan dhugaa waaqa. Yakkaakuu akkamiin godhare dhugaa waaqa. Harrayyuu balaa buustee. Kun amma asirra teessu kana bartee achitti ba'aallee diddee jechuudha. Baay'ee kun argaa oltan viidiyoo keessatti innaa kana fakkaata siniin jedha. Natti bareedeera yuutarra. Har'a maa of jajjaa naan jedha komantiidhaan rakkoon qabu. Ofitti baay'iste naan jedha jechuudha. Akka har'a natti toleera gaa waggaa meeqatti rifeensa akkana hojjetadhe waan ta'eef harrayyuu rafeen bulu taa'aan bula maaliif beektu na jalaa tabalaashaa qabu. Taa'aa bula beekaa faana. Beekaas jira teenye Aljazeera laala bullaan siniin jedha. Sirrittiin qoose dhugaa waaqaa na garuu gatiin ishee immoo baay'ee rakkasa dhugaa waaqaa. Ishee dhumatu naa miiccee waan hundumaa jechuudha. Kan naa miicce ishee waan hundumaa ta'eeti. Maama kana naa hojjette birrii 50 bichaan kaffalee baay'ee rakkasadha. 50 hin nawwaaxa'uuni garuu gara fuulduratti 70 80 goote ariifii ture. Naa kana kottaati mana rifeensaa banadhaan siniin jedha. Hojiin isaallee baay'ee nulfaatu. Yaa'u salphaadha. Birrii nyaachisaa nutoon banadheeti birrii irraa shaqqaluu nan danda'a. Achumanis viidiyoo illee hojjechuu ni danda'a. Kana fakkaata bakka hordoftoota YouTube chaanaalii kiyya oduu isinittiin baay'isu.